Okay, welcome to Grade 9 Information Technology, Unit 1, Part 2. Baga nagaan kara barnoota Information Technology kutaa sagalaffaa nagaan dhuftan. Boqonnaa takkaffaa Part 2 wajji ilaallarraan tana. So, namoonni subscribe godhan subscribe gochuudhaan akkasumas subscribe yeroo gootan subscribe qofa gootanii kan dhiifne subscribe all godhachuu qabdanii. Maaliif yeroo isii eeggattee leessaniin isin barbaadan isin bira geesse jechuudha. Nama hundi dura isin bira geesse jechuudha. Subscribe all gise gootanii. Saffisaan jechuun isin dhufachuudha. Wanni asirratti hojjennu. Okay, 1.22 kanarratti maal laalla? Creating a new file. Akkamitti akka faala haaraa uuman kan laallu ta'uu isaati jechuudha. Kan immoo kan goonu computer software programming jechuudha. Software computer programming kan goonu fakkeenyaaf for example to create a plain text file you can use a text editor such as Notepad plus and the Microsoft Office jechuudha. Microsoft Word kanneen akka Microsoft Word jechuudha. Software process yookaan software word processing dha kan akka Microsoft Word dha kanaafi kan akka LibreOffice kanaaf hedduu jira jechuudha. Microsoft Word jechuudha. Kanneen kan ilaalla jechuudha. So okay, this is a notepad. Notepad jechuudha. Inni kuni notepad dha. Bifa kanaan baran notepad jechuudha. Okay. Kana notepadin so notepadin gaa kana fakkaata. As keessa katabne jechuudha. Barreeffamoota garaagaraa jechuudha. So a file kun immoo Microsoft Word immoo Microsoft Word kuni software jechuudha. Kan ittiin katabnu jechuudha. Keessatti ittiin katabnu kana fakkaata. Fakkeenya Microsoft Word ilaaluudhaaf isin garsiifna. Okay, this is Microsoft Word. Kana Microsoft Word akka isa katabne jechuudha. Kan feena akka isa katabne jechuudha. So kun formaati isaati. Formaati Microsoft Word jechuudha. Bifa kanaan waan feena keessa katabne jechuudha. Mee fakkeenyaaf kana dhaamsineeti sabboontuun cimtuu danda'e akka katabnu sabboontuun cimtuu danda'e akka katabna. Sabboontuun cimtuudha jennee katabna. So sabboontuun cimtuudha jennee katabna jechuudha. If akka katabne booda fakkeenyaaf sabboontuun cimtuu jettee barattuun takka bakka katabattee booda maal gooti akka select godhatteeti maal goosan booda guddifatuu feete jechuudha. Barreeffama kana guddifatuu yoo feete as dhufte jechuudha. Bakka aadaa kana
kanatti kilikii yeroo goote so kanarratti kilik goota. San booda gasii baasa jechuudha. Kompiitara biizii ta'e kompiitara biizii ta'e amma asitti kanatti tuqatta. So fakkeenyaaf maantana qubee tana guddisuudhaaf dura maal goona select godhan sabboonni cimtuudha kayyoo kana select godhanne san booda dhufna asitti akka tuqanneeti qubee fe'eera kaanna quxurii fe'eera kaanna jechuudha. Fakkeenyaaf 20 goone akkan takka dabala. Fakkeenyaaf yoo 20 kanarraa haalan guddifatoo barbaanne as tuuneetuma fakkeenyaaf 72 irraa kaanne barreeffamni sabboontu yoo kun haalan nu gudditaa jechuudha. So bifa kanaan akka nu gudditaa jechuudha 72 irraa yeroo kaanne jechuudha. Akkatti godhannee ammas maal goona kalara irraa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kalara irraa jijjiiruu dandeenya jechuudha. So kun gabaabumatti Microsoft Office dha jechuudha. So haala kanaan sabboontuun cimtuudha kagennu kana qalama diimaadhaan katabnaa jechuudha. Qalama diimaadhaan katabnee yoo irraa jijjiiruu feene immoo bifa kanaan akkatti irraa jijjiirra jechuudha. Asirra oofneti bakka qalama jalaa qabu kanaan jechuudha jijjiiruu dandeenya jechuudha feenetti jechuudha. So kun gaa Microsoft Word kan kompiitara keessatti qormaata garaagaraa yeroo katabnu yeroo iyyannoo garaagaraa katabnuu fi kitaaba garaagaraa yeroo katabnu bakka irra katabnee itti print godhannu jechuudha. Bakki tuni Microsoft Word ni beektan jeetii yaadataa kompiitara keessan irratti jechuudha. So haala kanaan banannee faayila garaagaraa immoo save godhannaa jechuudha. Yoo feena asiin save godhannaa xiyyaa asii kana gartanii bakka tun bakka save jedhamte jechuudha. Yoo feene immoo faayila seeneef save godhannaa jechuudha. Yoo feene faayila seeneef save godhannaa yoo feene immoo as jala seeneef save godhannaa jechuudha. So yeroo save goonu maqaa kana yookaan maqaa biratti jijjiirree save godhuu dandeenya jechuudha. So okay gara barnoota keenyatti deebina. So look this kana jechuudha. Formaatiin Microsoft Word kan amma irratti hojii ilaalaa turre jechuudha. Kana fakkaata gaa'e Microsoft Word ni jechuudha. Microsoft Word amma hojii ilaalee kana fakkaata jechuudha. Kun amma footoodha. Iskaan isin godhanii asirra isin kaa'ani. So as jalatti as bakka katabdu samboo si sirreessii kaasan booda wanni goota jechuudha. Yookaan immoo feete asirratti akka ammaa asirratti koppii godha kana gartaa PDF kana asirratti koppii godheeti isin kaa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf barnootuma isa kana koppii godhee isin garsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kitaaba kana jechuudha. Akka select godhanna jechuudha. Akka select godhanna. Select godhanne booda immoo right click tuuneti copy godhannaa jechuudha. Right click F nu ba'e booda akkasitti dhufee asitti copy godhannaa jechuudha. San booda sedeenaa
Microsoft Office reemuun tanaa san bira dheena jechuudha. As bira jechuudha. So fakkeenyaaf gaa as jalatti kan inter goone biraa gad dabarra. As jalatti waan reemte copy godhisan as jala paste godhee isin garsiisaa jechuudha. So haala kanaaf nu fide booda kanarratti tuqannaa jechuudha. So akka paste goone asii gad dhufneeti asii dhufnee paste godhanna jechuudha. So haala kanaan copy godhannee jira jechuudha. Copy nu ta'ee jira jechuudha. So karaa irraa jijjiiruudhaaf gaa akkana goonee select godhanneetuma select fakka godhanne booda sedeenaa as jala dhufna jechuudha. So haala kanaan kana jala dhufnee akkatti halluu irraa jijjiirraa jechuudha. Qalama barreessinu haala kanaan jijjiirannaa jechuudha. So kun ammaan tana kan PDF amma isin barreessituurraa copy goone jechuudha. Bifa kanaanin isa kana copy godhee fide jechuudha. Isa kana copy godhee fide achirratti isin garsiisa jechuudha. Microsoft Office irratti akkaataa itti copy gootanii fi akkaataa itti faala hundi gootan jechuudha. So gamma haaluma kanaan type the passage agartee sadaffaratti maaliif as keessa kan katabte jechuudha. Microsoft Word kan keessatti jechuudha. Katabdaa jechuudha. Katabdee yookaan immoo bakka biraatti copy gootee paste godhuu dandeessa jechuudha. Microsoft Word jedhatti jechuudha. Haala kanaan dokumentii qopheeffatee jechuudha. Okay, amma afuraffaan maal jagaay? Afuraffaan maal jaseete? Afuraffaan gaa so asirratti gaa so how to create a file kayo kana jechuudha. Saving document kayo jechuudha. Asirratti gaa afuraffaa saving document jaa. So save allow to you update previously saved file with a new content, whereas save as allows you to save a new file or an existing file to a new location with the same or different name. Kana juga kata save goto cu fa worki katabde fitte boda wan sila barbaachisu dokumenta keessa katabde fitte boda akkaataa save goto cu. So how to create a text file? Akkamitti text file akkamitti katabnaadha? The easiest way to create a file in Windows is to open up the Notepad application software program on your computer. So the Notepad is next editor include with Microsoft Word Windows. Notepad nggak akan uji langsung. Kau sama Microsoft Word dia cuma bakal itu kata bangkai saya stok curah. Okay, tertiba kabagai. A text file is considered as a plain text file, and Notepad is capable of creating and editing plain text file. Notepad saves any text with
txx ye ka fakkeenyaaf nootpaadidha yoo jecha tokko yookaan immoo dokumentii akka seef godhatte maal jaa txt jeeti faayil sun maqaa isaati wajjin yookaan maqaa isaa yoo qabaanillee quxurii kaayatanii osoo rinee osoo godhin maqaa itti mogaafatiin dura xaa x xaa jeet kaayataa taa x taa jeet kaayachuudha file extension keessa jechuudha. So the window notepad program can be opened using the method kanneen tartiiba armaan gadii kanaan banama jechuudha. Tokkoffaa click start click goota akkasumas toolbars yookaan taskbar jedhama qabaatee jechuudha akka jechuudha. Kun amma taskbar keessa jira jechuudha. Duraan baadhe jechuudha. Duraan kophaatti baadhe jechuudha. Asirratti akka inni naaboo kompiitara keessaa barbaadu asirratti akka inni naaboo waan silaa barbaachisu dubbatti akka kaayatte jechuudha. Waan silaa si barbaachisu salphatti argachuudhaaf taskbar kana jira kaa'ataa jechuudha. Yoo kana silaa dhabdoo start tan tuuta start tan tuutati san booda maal gosin je in the run or search box fakkeenyaaf yookaan as keessatti notepad jettee katabte akka kanatti jechuudha. Sarara kanarratti notepad si fida bakka itti katabdu si fida irra katabdaa jechuudha. Irra katabda haala kana argachuu dandeessaa jechuudha. Okay. Viewing, editing and creating image kan jawana akkamitti akka haala kanaan jechuudha. Katamna tartii tokkoffaa fi lammaffaa kana fayyadamne jechuudha. Yookaan start tuina yookaan immoo san booda run bakka jiru ni tuina search box keessatti ni katabna notepad jennee katabna jechuudha. Inni press enter tuina jechuudha. San booda notepad ni dhufa keessa katabannaa jechuudha waan barbaanne. So viewing, editing and creating image. Fakkii laaluu fakkii edit godhuu fi akkasumas fakkii uumuu laalaa jechuudha. Okay, there are many software program you can use to display, view and create image, logos and artists on your computer. Computer keessatti jechuudha. Software jira jechuudha tan footoo mul'iftuu fi footoo akka atlaasii gosuuf goota akkasumas tan footoo edit akka ati gootu taasiftu jechuudha. So application kana keessa Microsoft Paint isa tokko jechuudha. So kun practical exercise 1.2 kan yoo kana using Microsoft Paint to create an image. Microsoft Paint fayyadamtee image yookaan fakkii tolchuu jechuudha. Create an image using Paint application following these steps. Step yookaan tartiiba armaan gadii kana qaba jechuudha. Click on start intana start asirratti jechuudha. Click on start ni dhoyita san booda open Paint application. Paint application kayyamu ni banta jechuudha. Create your own image. Image tantee tolchita san booda save your image kayyoo kana save gootaa jechuudha. So creating presentation file. Presentation file akkamitti akka qopheessinu ilaalla ammasii. Presentation file are created for electronic presentation consisting of a series of separate page or slide. To create presentation file, there are different application software such as Microsoft PowerPoint and LibreOffice. PPT jechuudha. Microsoft PowerPoint tolfattee jechuudha. Presentation garaagaraa yeroo defense garaagaraa gaggeessitu kan itti qopheeffattuu fi kan itti qopheeffattu akkasumas gaa yeroo barnoota gartee bifa slaayidiitiin qopheeffachuu barbaadde kan qopheeffattu jechuudha PowerPoint irratti jechuudha. So inni itti aanu
practical exercise 1.2 kanas ilaaltanii jechuudha tartiiba akkaataa itti presentation tokko bifannu tokkoffaan maal godhu open Microsoft PowerPoint ni bantaa jechuudha. So Microsoft PowerPoint jechuun isin garsiifna. So gaa Microsoft PowerPoint jechuun gaa tana jechuudha. Tana asirratti akka tuuta jechuudha. Kilik gootee tuuta. So haala kanaan isin banaa amma kun banu jira PowerPoint Microsoft PowerPoint kun laa fi 10 jet banamu jira jechuudha. Agani banamu ni eeyna jechuudha. Inni banamu jira. Opsaan eegaa xiqqoo shoo anu banamu aganu banamu jechuudha. Anu banamu jira. Microsoft PowerPoint ulaa ulam yoo kana jechuudha. Haala kanaan banachuu PPT'n bifa slide-tiin barreeffama qopheeffachuu dokumentii bifa slide-tiin qopheeffachuu nu fayyada jechuudha. Fakkeenya Microsoft Word irratti dokumentii garaagaraa barreeffanne bifa PowerPoint-tiin gaggabaasnee qabachuu dandeenya jechuudha. So gaa haala kanaan nu baree jechuudha. Asirra nu banee jira. Amma maximize godhee isin garsiisa guddisee jechuudha. Bifa kanaan akka nu banee booda jechuudha. Akkatti nu banama. Akka nu banee booda immoo akka nu banee booda maal goona new slide kan yoo kana gartee asirratti tuunaa jechuudha. New slide kanarra yeroo tuune maal ta'a asitti nu tarrisaa jechuudha slide. So bifa kanaan akka nu banee booda asirratti slide takka qofaa jira gartanii maal gootanii slide itti mifattanii barreeffachuudhaaf asirratti tuutan jechuudha. Asirra yeroo isin dhooytan asirratti isin gadi tarrisaa jechuudha. So haala kanaan akkatti nu tarrisaa jechuudha. So akka nu tarrise booda maal goona asirra dhaannaa jechuudha. Akka isa katabna jechuudha. Kun mata duree asir bakka tanatti mata duree katabna. Mata duree katabna jechuudha bakka tanatti. Asitti immoo buufata xiqqaa katabna jechuudha. Bakka tana jalatti buufata xiqqaa katabna. Asitti immoo mata duree katabna jechuudha. Mata duree silaa wanta dokumentii qopheessuuf deemuu sanii. Kana immoo asirratti kana katabna san booda haala kanaan nu qophaa'aa jechuudha. Haala kanaan qopheeffanna jechuudha. So haala kanaan isa keessa katabna kun mata dureedha. Kun immoo buufata xiqqaadha jechuudha. Haala kanaan gaa keessa katabuu dandeenya jechuudha. Haga barbaanne jechuudha. Haala kanaan enter godhaa katabuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan enter godhaa waan keenya san keessa katabanna jechuudha. So haala kanaan gaa PowerPoint qopheeffannaa jechuudha. So okay gaa haala kanaan PowerPoint qopheessina jechuudha. Okay, creating a new folder. Foldersi
haara kam takka umnu wajila alla chommasi. So creating a new file folder can help you store related file in an organizational manner. So the following steps can be used to create a new folder. Folder si haara tolchuudhaaf steepiileen armaan gadii kun nu fayyaddi jechuudha. So number 1, navigate to the location where the new folder are created. Eessa baratta new folders in created bakka jiru kanatti wanni gootaa jechuudha. New folders bakka jiru kana xuuxaa jechuudha. Bakka jiru xuuxaa jechuudha. Folders baruu deemtama folders dha uumatu deemta jechuudha. Maal seete bakka new folder jiru jira jechuudha. Fakkeenyaaf window explorer kana jala dhufne desktop jala dhufne asitti dhufne booda maal goona right click tuqanna. Yeroo right click tuqannu maaltu nu dhufa explorer navigation nu dhufa jechuudha. Bifa kanaan illee nuufisee nu dhufe booda niiw kayyoo kana jalatti akka xuunaa jira. Niiw kayyoo kana gisee xuunee gamanatti nuuf baasaa jechuudha. Foldersii barbaannamu waan bakka barbaannu hundisaa nuuf baasa. Yeroo san booda immoo niiw folder kayyoo xuunaa jechuudha. Niiw folder kayyoo xuunaa jechuudha. So bifa kanaan akka nu baase booda asirratti akkatti itti dhiifna. San booda maal nu baasa new folder kayyootu nu baasa jechuudha. Yeroo inni nu bahu akkasumas gaa copying file akkam takka copy goonu wajji ilaalla. Copying a file is used to put the file in a duplicated manner. So gaa faayilota garaagaraa kana copy gochuu qabna jechuudha. Maal faayilii copy gochuu jechuun gaa duplicate yookaan immoo heddumeeffachuu jechuudha. Faayilota garaagaraa bifa garaagaraatiin jechuudha. So to copy computer document, picture or other file from one place to another, follow the following instruction. Wantoota garaagaraa dokumentii garaagaraa fakkii garaagaraa picture akkasumas faayilota garaagaraa kompiitara keessatti bakka takkatti copy godhachuudhaaf qajeelfama armaan gadi ilaalee yaa. Tokkoffaa go to the file or folder you want to copy. Faayilota yookaan immoo folderoota copy godhuu barbaadan bira dheeyita jechuudha. Lamaffaarratti highlight the file you want to copy by clicking them once with the mouse. So highlight goota jechuudha. Akkatti select godhachuu jechuudha. If akkas godhate booda if mouse hin tuqite booda so if you need to highlight it more than one file faayilota bakka takkatti highlight godhachuu kan immoo itti dibuu jechuudha. Itti akkatti mallattoo itti godhatu jechuudha. Haala kana yoo godhu taate you can hold them or control or shift keys on your keyboard or drag a box around the file you want to copy. Faayilii fuudhu jechuudha. Bakka takka qabcam gootee jechuudha. Deemtanii bakka silaas irra copy godhu sanitti kaawwachuudha. Sadaffaatti immoo once highlighted right click on the highlighted file. Right click jechuun tooftaan armaan dubbatu maawuzii left hand dhaan karaa left click fayyadamu jechuudha.
asirratti immoo right click fayyadamna jechuudha. So mouse keenya egaa right click fi left click qabdi koo beekamu. Right click tuutati sanboota copy bakka yoo tuute sanboota bakka paste keessa godhuu barbaaddu keessatti dheetee paste gootaa jechuudha. So haala kanaan jechuudhaan faayil lakkaatee paste amma duraan copy gooteertu paste goote bakka silaa paste jala gootu jalatti paste gootaa jechuudha. So fakkiidhaan akkatti isin garsiisa jechuudha. Delete godhuu feetamu copy godhuu feetamu paste godhuu feeta akkatti isin garsiisa jechuudha. Kompiitara keetii irratti jechuudha. Haala kanaan kaawwanii ta'u jechuudha. So this is enough for our today's lesson. Until next lesson, goodbye.